Viidiyoo kiyyaafni otoo gaaddiseen abdiin naa dhageeffattee baay'eetti gammada. Gaaddiseen akkuma itti fufetti jira. Hinaafan isii amantaa qabattee amantaan qabattu abdii heerumtee abdiitiin hin heerumtu gurbaa mataa baante jechuudha. Akkasuma obboleettii teenya tana kaasirratti mucaa tanaan sammuun ishee likkeen jirtu nama naasoqaa namatti naasoqaa jedhee arabdichi barbaadaa jira jechuudha. Nama isii lakkoofsan beekanii ejensii irraan dhuftan beekamu mataan ishee likkeen dalagu mucatti tana please akka gargaartanii namoonni dandeettan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fi keessan isin wajjin maatii chaanaalii keenyaa taatanii warroonni akka maatiitti nu jajjabeessitanii asiin irratti bakka galatoomaa warroonni laayik nu sheerin godhin immoo sheer godhaa isin jechuu barbaada. Akkuma beekamu gaaddiseen ammallee dubbiin dhaabne jechuudha. Dubbiin isii akkuma fufitti jira. Ijoolleen koomantiidhaan mataa isii weeraraa jiranii isaan irraa dubbachuu deema. Of fudhu jechuudha. Of fudhu gaafa dhiira tokko otoo itti himee jaallattee itti himtee kaatee yoonni dhalaa biraa ka jaallatu taate maaltu sitti dhagamu? Ati akkamitti yaadda? Sammuu kee kana keessatti gaaddisee rabbisee haa darbu ati haadhatee akkana goote abbaa kee akkana goote ati dubultii inumaa intalli bultii taatu akkanaa tana jechuudha. Ta dhiirallee qabdee deemtu akka gaaddisee tana jechuudha. Mee isin yoo jettanii okay as isin gaafadha si jechuudha. Dhiirris dubartii ilaallata. Fakkeenyaaf ati nama tokko jaallattee mana tokko keessa hojii jiraatta. Isin maali minyoot maali? Akkamitti mataa keessan isin hin yaadne ofii keessan akkamitti hin yaadne isin akkamitti yaadne minyoot maali? Minyootilee dubartii isinlee dubartii jechuudha. Garuu ka jaallatee abdiin dura jaallateef gaaddiseedha. Minyooti irratti dhufte. Abdiin immoo rakkoon inni qabu maali? Otoo gaaddiseen jirtu akkamitti minyoot gaaddisee gabbaasee minyoota dhugaa rabbii gaaddiseen intalan ajjeesti. Lubbuma keessaa baafti. Ajjeesuu bira dabarfattee jechuudha. Kanaaf waan isin jechuu barbaade. Kan fuuteetti naquun isii suni akka inni bakka san hin deemne akka isii san hin agarree maaliif isii san arga? Ani maal itti ta'eedha? Anuu isaa wajja odoomaan ani mana keessa jiru akkamitti minyootu bira deema? Bakka amma dhimmicha kana jechuudha. Amma minyoot gaaddisee manaa baasee malee minyooti illee hin galtu. Minyooti immoo dhayeettii keessallee badduudha. Gaaddiseen daa'imummaa ni qabdi. Dhayeettii keessallee badduu akirarraatti isin jechuu barbaada. Heddumaa gara mucaa kanaatitti isin deema. Mucaan kun baay'ee sammuun ishee likkeen jiru erga dhuftee dhiyoo biyyarraa dhuftee erga dhuftee mootuyyuu sammuun ishee indalaguu jedhanii akkas jedhee namatti soqataa jira. Namoonni beektan please nama yoo akka tasaa viidiyoo kana argitan please share godhaati namoota biraan gaa sababni illee maaliif namni takka lama yoo arge waan baay'ee dansaadha jechuun namni takka lama yoo ka viidiyoo kana qarqaarsa godhuu danda'e jiraate gargaaruu danda'a. Isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Please mucattii kana akka gargaartanii abdii isin irraa qaba. Obboleen keenya nuti gaafa biyyaa baan of jijjiiruu maatii jijjiiruu akka amanuu arrabsan kanaa miti. Isin jechuu barbaada. Akkam isin asirratti sheekootiin ol baatee dhaltuun mana arabaa akkana taate jedhan kanaa miti. Nuti akkatti sammuun nuti qabnee mallaqa finna nuti dadhabnee cittoofnee qamaa cufnee finna. Maaliif yoo jetta? Wallaahi billaahi namni takka namni raahaa godhatu hin jiru. Halkanii guyyaa gubatee mallaqa fida. Garuu sheekootiin immoo yoo warri waan dubbatu wallaalee warri waan qaaqu wallaale dhalaan biyya arabaa dhalte irra yaa ofirraa baaftii maal jedhee odeessa. Afaan isaan saalfatu yoo ofii jireenya gaarii keessa jiraate akkamitti namni akkana namaan jedha wallaahi dhasee nama sammuun hin yaadne baqa namni beektan yoo waan dubbatu dhabe yoo kaan qaaqee waan dhabu dhabe namni abbaa azmoo eenyu jedhan kun jechuudha. Dhugumante jechuudha. Ani gaaf kamirraa bahe. Isin jechuu barbaada asirratti immoo mucaa kana hedduu takka du'aa fudhatee jira. Mucaa kana ol ka'ii jedhani. Ammallee tee olumaa jedhani. Tee olumaa rabbiin ammallee ol isaa taasisu. Gurbattii qaxalee mucaa jabduu cimtuu gurbaa qaxalee akkasuma mucaan kun yeroo duraatti kiristaana keessa kan ture ortodoksii keessa immoo daaqonii keessa nama turedha. Isin jechuu barbaada akkasii waa'ee gaaddisee yoo kan deebinu ta'e gaaddiseen jechuudha. Baay'een tokko bakka dhuguma dubbachuu fi
hedduma takkatti miira keessa abdii galchitee baay'ee wal lolanii balbala jalaa banuu didde dhugaa dhibbumaan dhibbatti ani gaaddisee deeggara. Gaaddiseen dhugumatti dubartii cimtuu akka taatetti hubadha. Maaliif dubartii akkanaati ta'eera qabdee deemtu. Isii nama odoo gurbaan kun abdiin kun ka fuudhu ta'ee dhugumatti nama rikaardii cabsu. Bultii isii qabee deemu keessaa takka. Maaliif yoo jetta mucattiin jajjaba. Lafeen isii jajjaba garuu immoo jaalala itti jira. Abdiin beekuu fi didee nama irratti fida malee abdiin hin beekneef isii irratti amma minyoota fiduuf deema jechuudha. Inni dhibbumaan dhibbatti akka jaalate minyoota na fakkaata. Garuu immoo minyoota akka isaan taanetti hubadha. Minyoota illee kiristaana. Gaaddisa illee kiristaana. Minyoota ama saba biraati. Amaaraadha. Gaaddiseen intala Oromooti. Laala. Islaamuma illee yoo qabatte isheen islaamuma illee yoo qabatte ani ka irratti gammadu gaaddiseedha malee minyoota miti. Minyoota qofaa ani garuu haa ta'u hin beeku ani hin beeku garuu ka bikata beeku hin beeku garuu mootu intalattiin immoo gaaddiseen immoo hin dhiiftu dhibbuma dhibbatti abdii minyoota fuudhee taane nasbee isa baafti. Nasbee abdis nasbee baafti minyootis nasbee baafti. Bakka hin baatu mana keessa jechuudha. Akkasii jechuu barbaada dhuguma isiiti. Anas odoo ta'e akkasuma isin jechuu barbaada kee arba shirmootu asitti maal agarsiisa iddoo mana nyaataa deeman agarsiisa. Kaleessa maal keessa jiran har'a mootu zanafata ummata jechuun ummata kanaati. Dhugaa rabbiin nuti jiru addunyaa tana hangam jiraannaa cinqamna. Maaliif ofirraa jiraadhaa, ofirraa zanaa jedha, ofirraa fataa jedha bakka. Akka obommoo as nama arabsu san odoo hin taane amma gurbattiin tun firii taatee jiraati. Yeroo hunda waa takka irra yeroo suuqii keessa illee cinqaa takka hin beeku mucaan kun jechuudha. Firii ta'ee jiraata, ofirraa raahaa ta'ee jiraata. Maaliif gaandisni jedhama akkatti firii ta'u garuu fi beeka akkatti firiin ta'ee jiraadhu. Dhuguma dubbachuudha ani jechuudha. Mataa qiyyatti. Firii ta'e akkatti jiraadhu hin sodaadha. Isa biyyaan baadhiisati biyyuma keessattuu ani dhugumatti zanaa san jechuun na bira hin jiru. Hin beekon yeroo hundumaayyuu onni sodaa onni keessaa qaba. Nama jechuun nama akkatti firii ta'e akka maakii jettanii miti. Ajiru addunyaa tana akkama. Oduma addunyaa tana jala laalu keessaa tarraa akkasitti jechuu barbaade kinookiyaa har'as akkasitti iddoo nyaata seenanii jiranii baay'ee namatti tolu bakka. Ijoolleen Dubaay dhugaanii bakka natti tolu iyyuu dhugumatti amma. Haa jiraatan sheekotiin maaliif argite sheekota maal jedhamtee timti tuni. Cuucedhaan nama aarsite kanaan ol baatee afamte oma dubbatti dhabdee akkasii kinoo nyaata bareedaa dhiyeeffatanii jiranii aanumaan akka jalchisee jira bil'aa fi isaanii jennee kan nagaa nyaadhaa isinii haasifaa'u akkanumatti rabbiin isin haa jiraachisu umrii isin haa dhiyeessu garuu immoo argee kalaas amma fuudha dargaggeessa hunduu fuudha ammatillee fuudhe. Akkasii jiruu keessan jiruu gaarii jira dhaabbilaa fi akka nagaa nyaadhaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoon keenya xumuramee jira. Asirratti immoo Naasir Aanoleetii fi Ustaaz Muwaazii waan takka dhaamawwan isaan dhaaman sunni ibaadaa ta'e dalagadhu Amaariffaan dubbatanii salaata keessa laatadhu mallaqa keessa saabadhu isaaniin achi zana duniyaa sitti yaate jedhaniin. Baarakallah fiikum wallaahi laziim rabbiin imaana nu haa kennu. والله صلاة أكاسي سنيجو بربادا صلاة كي صلاة ربي كي كراتي قرآن كي كراتي دنيا ستياتي وميوتانا صراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان كان ما كتساتا ورابي وان فكتانا باين ما تدسنجلو بودر رمونا نشوف الجرا أكا غوريلا دي فكاتا بكا نمجي بسيسا إذا كسيساني ربنا حواسو أتتمو مؤازي جولا Mu'aaz rikaardii cabsee jira. Ijoolleen hedduun shamarran hedduun jaalalaan irraa qabamte. Intalli tun akkasuma akka birallee ni jirti. Innillee jaalatee jira. Horaa bulaa dagaagaa isiniin jenna. Warroonni laayik godha, sheer godha, sabiskiraayib godha. Baay baay. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ciao ciao.